ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል كيروت فالمبلي سما كيرو الشما الشما كيروت فالمبلي سما كيرو الشما الشما كيرو فالمبلي سما كيرو الشما الشما كيروت فالمبلي سما كيرو الشما الشما كيروت فالمبلي سما كيرو الشما الشما كأمرتو ررن كان سنين جتو فالمتي جبان يو كان نمرتو نمونا وانيرتو كيرون عجباتو كأمرتو ررن كان سنين جتو فالمتي جبان يو كان نمرتو نمونا وانيرتو كيرون عجباتو جنة قبرما جنة بلسما بودن دبنو مرن قونكما كاتي كيرون فالما بلسما جنة قبرما جنة بلسما بودن دبنو مرن قونكما كاتي كيرون فالما بلسما كاتي كيرون فالما بلسما كاتي كيرون فالما بلسما كاتي كيرون فالما بلسما أركا والكبن يوكان بكيوني مونا يومي كيرو 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 أركا والكبن يوكان بكيوني مونا يومي كيرو 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 أركا والكبن يوكان بكيوني مونا يومي كيرو 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 أركا والكبن يوكان بكيوني مونا يومي كيرو 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 هدانيس جباتي ولينيس بايتي لبونيس وقتي جرينيس هماتي عبار نوم مرفتي كيرون ديكاتي فالمتي جباتي دانيس جباتي ولينيس بايتي لبونيس وقتي جيروني سماتي عبرنو مرفتي كيرون ديكاتي فالمتي جباتي هدانيس جباتي ولينيس بايتي لبونيس وقتي جيرني سماتي عبرنو مرفتي كيرون ديكاتي فالمتي جباتي ስደተኛ ሲሆኑ በቂዮት እንዳይናገሩም አፎት ሲታሰር በሀገሮት መኖር እንዳይችሉም ሲገደዱ እንዲሰደዱ ሲገደሉ ሲገረፉ ያ ሁሉ መከራ በርሶ ላይ ሲደራረብ ሀገር ወይስ ኑሮ ይሆን? የኦሮሞ ህዝብ ምን ልዩ ያረከዋል?
በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ለምን ይታደላል? ለምንስ ይገደላል? እየታደነም ለምን ያስሩታል? እንደ ድኩላም እያሳደዱም ወጣቶችን እያኮላሹ በመርፌ እየወጉም ዘሩን እንዳያብዛ እንዳይወልድ እየተደረገ ይገኛል። በእስር ቤት ውስጥ የሚደርስበት በደል ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ይገደላል፣ ይደበደባል፣ ከሀገር እንዲወጣ ይደረጋል። ኦሮሞነት በራሱም ኃጢአት የሆነበት ዘመን ላይ ደርሰናል አሉ አንድ ምሁር። እስኪ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንግዲህ በአምቦ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ከቄሮ ጋራ የምናደርገውን ውይይት እንድትካተሉ ጋብዛለሁ። ሀገር እያለን ሀገር እንደሌለ ሆን ሄርፓ ገንፍሬ ዜማውን ወደ በኋላ ጊዜ እንመለስበታለን። በቤቶት አስተዳድረዋለሁ በሚሉት ቤት ውስጥ ጥገኛ ሆነው እንዲቀመጡ ቢደረጉ ምን ይሰማውታል? ወይም ቤት ውስጥ መብት እንደሌሎት ቢነገሩት ምን ይሰማውት ይሆን? ቄሮ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆንክ ደግሜ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን ዝግጅት ክፍል አመሰግናለሁ። አንተን ፍለጋ ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ ነው የፈጀብኝ ስልክ ስሞክርና እንግዲህ በስንት መከራን ያገኘው የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽኖች በጣም ልታፍሩ ይገባል። ኔትወርክ እጅግ አስቸጋሪ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ ቄሮ። keessumattuu oromiyaa irratti kaansoo guddaadha kan gaggeeffamaa jiru. Ikoonoomikaalii, politikaalii, soosaalii miidhaa guddaadha kan uummata keenya irra gahaa jiru. Keessumattuu rakkoon neetwoorkii kun gama neetwoorkiitiin, gama ibsaatiin, gama bishaaniitiin baay'ee hawaasni keenya biyya badhaatu irratti qabatee biyya badhaatu irra jiraatuutiin akkoo hamtu keessatti ta'ee jira yeroo ammaa kana. Rakkina kana keessaa bahuudhaaf ilmaan Oromoo guyyuu gadi hin ta'e kanneen hiriyaan kan itti boba'ee jira. Oromoo kanatti keessattuu dargaggoonni Oromoo, barattoonni Oromoo qaamni hawaasa kanaa inni guddaan mirgi uummata kanaa kabajamuu qaba jedhee mormii guddaa sagalee guddaadhaan Oromiyaa keessa yeroo ammaa kana Oromiyaan dirree falmii taatee jirti. Dargaggoonni Oromoo biyya abbaa isaanii irratti falmii guddaadha kan isaan gaggeessaa. Okay, ይቅርታ ቀጥል። keessumattuu godinaalee Oromiyaa Oromiyaa tootaalii mormii dargaggootatiin dhuunfatamedha. Qaamni biyya bulchaa jirullee hojii dhaabee jira. Yeroo ammaa kanatti mormiin dargaggoota sadarkaa uummata hunda harkisu, uummata hunda ofitti hawwaturra beekuudha. Uummanni hundi itti amanedha. Warri kun dhaaba maqaadhaaf buktu kana kan mirga uummataa ibsisuu hin dandeenye keessa warri jiran illee ilmaan Oromoo dhugaan itti dhaga'amee hawwannaa dargaggootaa kana sochiin dargaggootaa kun hawwannaa guddaa argate qaamni hawaasaa hundi itti hirmaachaa jira. Sagaleen uummataa baay'ee horkee jira. Addatti godina Shawaa magaalaa Amboo kunoo gara baatii afurii oliiti kan baatii afurii gara baatii shaniiti kan mormiin walitti bobeessaan sagaleen uummataa fuulirraa hin jirtiin mormii guddaadha kan gaggeeffamaa jiru. Haga ammaatti gaaffii uummata kanaatiif qaamni deebii hin jiru. Deebiin kennamaa jiru yoo jiraate as jecha hidhaa fi reebicha humna waraana guddaa irratti bobbaasuu ta'eera. እንግዲህ እያልክ ያለው አምቦ ውስጥ ችግር እንዳለ በጠቅላላ በኦሮሚያ ውስጥ የተለያየ በደሎችና ችግሮች እንዳሉ ነው እየገለጽክ ያለው። ትናንትናና ዛሬ በአምቦ ከተማ ውስጥ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምንድነው እየተካሄደ ያለው? ተማሪዎች ከናንተ ጋራ ስብሰባ እናደርገም barattoonni dhaabbilee barnoota yuunivarsiitii garaa garaa irraa barachaa turanii boqonnaa gara maatii isaaniitti deebi'anii jiran
mootummaan humna waraanaa bobaasee aanaa mootiin tashawaajila jedhanii aanaa 18 fi magaalaa sadirraa magaalaa addaa sadiitii aanaa 18 irraa humnaa walitti qaban. Barattoonni kun aanaa 18 irraa walitti qabamanii jira barattoota 10,000 waggaanitu yuunivarsiitii ammoo walitti qabamee mataa walga'iitii walitti qabamanii jiran. Otoo uummanni ajjeefamaa jiru, otoo uummanni jilmaadhaan hidhamaa jiru, otoo qabeenyi uummataa dabarfamee gurguramaa jiru, otoo uummanni keenya qe'eessaan ajjeefamaa jiru, walga'ii kana yoo gaggeessuu dandeessan yoo isin warra nu ajjeesaa jirudha. Nu ajjeesaa jirtu, nu fixaa jirtu, manguddoo waggaa 80 ajjeestan, manguddoo waggaa 75 ajjeestan, daa'ima waggaa 5 ajjeestan kanaafatti akka bineensaa nu fixaa jirtu, guddisa sanyii nurratti gaggeessaa jirtu. Walga'ii kana nu gaggeessuu hin dandeessan, walga'ii keessan fudhannaniitu dargaggoonni barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo irra turan mormii guddaadha kan isaan taasisan. Kitaabolee isaan irraa leenjiidhaaf qopheessan hojiilee fi kanneen akka kitaabolee leenjiidhaaf akka isaanii ta'utti warri itti arginu kun qopheeffatan walitti qabuudhaan isaa guyyaa irraa kana garaa kutiisa walitti sassaabanii gubanii walga'ii keessa mul'annatu uummata keenya laallatu uummata keenya hin fayyadu fi uummata keenya hin fayyadu uummata keenya irrattis walga'ii kamuu gaggeessuu hin dandeessan uummata kanas bushuu hin dandeessan afaan qawweetiin buluu hin dandeenyu waraanni kun nurraa kaafamuu qaba jechuudhaan darbaku malee waraana fuuldura dhaabbatanii dargaggoonni Oromoo falmachaa jiru. Falmiin guddaadha kan gaggeeffamaa jiru mootummaan sochii kanarratti tarkaanfii fudhachaa jira. Waraana agaajiidhaan barattoota irratti bobbaasuudhaan barattoota harka duwwaa meeshaa harkaan qabu. Gaafatti karaa dimokiraasii gaafachaa jiranii waraana agaajii waraana gara biyyaa yommuu danda'u tokko gara biyyaatti adeemsanii mootummaa tokko magaalaa amma fuudhaa dura hin geenye tokko irratti waraana amma kana bobbaasuu jechuun baay'ee ulfaataa itti gaafatama seenaa jalaa nama hundaaf yakki waraanaan uummata kanarratti raawwachaa yeroo waraana. እንግዲህ አድማጮች እንደሚታወቀው ጨፍልቅ በመባል የሚታወቀው ሰራዊት በብር ሸለቆና በታጠቅ የሰለጠነ ሰራዊት ነው። በአሁን ሰዓት በጠቅላላ በኦሮሚያ ውስጥ ተሰማርቶ ይሄንን አፈና ላይ ሊያካሄድ እየተዘጋጀ እያካሄደም ያለው እንግዲህ ጨፍልቅ የተባለው ከዚህ በፊት እኛም በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዜና አቀርበንበት ዘግበንበታል። በሰፊው እየተሰማራ ይገኛል። ቄሮ አምቦ ውስጥ እንግዲህ ተማሪዎች የቆሰሉ አሉ የሚባል ነገር አለ። ስም ዝርዝራቸው ይታወቃል? kun wannan wani waje ko baratun shi da kan baratun bican ma kan makani baratun kan ne kan sani da shi kan ne ka misali ka ce to da shi da ne to ba ji da baratun shi da man ji wani to ne ha kas tabbata ma sai ta ta baratun ka man shi da bandu kan ka makara da ma tora ne din kan cin ka kafi mu ka makasana mati yakkoonni fitoon dandeenyu kanneen madaanii hedduu isaanii tuya sama keessaa narra guyyaa guutuudha mormii kan inni itti bocee oole iddoo sana qofaan itti ga'a haala baay'ee nama bakka hundatti sagalee wal fakkaataa fi ijennoo wal fakkaataadha yeroo ammaa kana barattoonni kan galfachaa jedhani godina lixa Oromiyaa keessaa kan godina Jimmaa fi Guyyaa Kaleessaa haaluma wal fakkaatuun dhaadannoo fi wanti waraabsaa dhageessisuudhaan barattoonni warreen kun ilaallatu yoo ta'uu baate riiskii mataa keenyaa gara maatii keenyatti deemna gara maatii keenyatti deemna warreen kun nurraa dhaabbachuu qaba warreen kana fudhanneettiidhaan barattoonni bakka hundaa jala dhaabbatanii mormaa jiru baay'ee haala jaa'ibsiisaatiin kan adeemaa jiru uummanni illee gurra itti qabee halkanii guyyaa miidhachaa jira dargaggeessa wajjin hamma gaaffii uummata kanaa deebii argatutti hamma mirgi uummata kanaa hin kabajamnetti hamma gumaan uummata harka duwwaa manaanii gaaffii mirga waan naafsiif ajjeefameef gumaan hin kaffalametti hamma mootummaan kun uummataan illee dhiifama otoo hin jedhin har'a uummata kanaan anumatti busheedhanii waraana akkatti qabatanii uummata kanarratti ba'anii kottu walga'ii hirmaa jiranii waraanaan doorsisuun waan akkanaa hin jiru. Kawweedhaan doorsifamti nama hin jaalatu. Dirqamaan namni na jaalatu hin jiru, namni dirqamaan nama jaalatu hin jiru. Sanan utuu dhiigni namaa lafaan koorii ammas dhiiga biraa irratti dhangalaasaa waan jedhu mootummaan kun ammallee itti gaafatama jalaa bahuu hin danda'u. Kanaaf karaadhuma danda'ame kan iyyannoo keenya addunyaan dhagahuu qaba. Dhaabbileen mirga dhala namummaa addunyaa dhagahuu qabu. Isa kana kallattii hundumaatti akka sagalee uummata kanaa nuuf dabarsitan kan filannee gaafannu. እንግዲህ እየገለጽክ ያለው በጠቅላላ በኦሮሚያ ውስጥ ችግር እንዳለ ነው እየነገርከኝ ያለው
ጅማም ተመሳሳይ ነገር እንዳለ ነው በሌላ አካባቢም ደግሞ ወሎ ውስጥ ራሱ ችግር እንዳለ ነው እየደረሰኝ ያለው መረጃና በአሁን ሰዓት ኦሮሚያ የመረጋጋት ሁኔታ የከተማው ህዝብ ምን አይነት ስሜት አለው እንግዲህ ተማሪዎች እያመጹ ነው ያሉት ተማሪዎች የመብት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት በአካባቢ ያለው የዛ አካባቢ ህዝብ ምን አይነት ስሜት አለው ዳዩ ወመናጃይ በመጋና ነምቦ ምን ይድበይ ለሐልከም ቦቶ አባቴ ወመን ይዘለን ከመጣ ይርዲ ገራ ማሪት ማንተ ወገሬ ወመን halkan guutuu waraana wajjin wajjira dhaabbachaa bule uummataa fi barattoota gidduu akkuma fiigdee waraanni dhaabbatee uummata barattoota walirraa dhowwaa jira uummanni barattoonni har'a ganama sa'aatii 12 jedhanii hiriira guddaa ta'anii edda dookumentii irraa leenjiidhaaf qopheessan kan kitaabaaf mojoota garaagaraa kana walitti qabanii gubanii booda gara uummataatti ba'uudhaaf hiriiraan akka barattoonni qajeelanitti barattootaa fi uummata gidduu waraana argaa hiriire kanaaf uummanni fi barattoonni akka waliin agarre ta'ee ምንድነው የተቃጠለው ተማሪው ዛሬ ያቃጠለው ምንድነው ወረቀቱን ዶክመንት ጋር ሌንጂላ ካን ኮምፒውተርን ሞጁል ካን ኦቶማቲክ ሌንጂላ ኮፒሲ ካን ጆታ ከተባ ሌንጂላ አጀንዳ እንደሚው ደንዳሳን በረቶ ተከናራ ሌንጂ ተደኒ በረቶ ታራፋን ዲራ ሰራን ወረቀቱን ወስጥ ቀባኒ ወንደኝ ኮሎዳለ ተኩልሽ ሴናን ኮልሽ ወላንቱ ካናራ ሌንጂ ኩልሽ ካን ኡማተከኛ ተየነ ካን ኡማተከኛ ዶንጂ ካንተደኛ ኡማተከኛ በረደበሽ ግሩፕ ካን አምርክ ኡማተከኛ kami lammi kenya ukamsa jiru waan kee kana rambara no ani walitti qabani waraponni yeroo ammaa kana waan kan dhaabanii jiru waraponni nyaata sana raanyee lolanii dhaabanii jiru maaliif yeroo ammaa kanatti shakkiin guddaa sun jira gama warattootaatti qorichumayyuu laatanii waraptoota keenya situu danda'u waan ta'eef sodaanii irra jedhanii waraponni nyaata dhaabanii jiru yeroo ammaa kana እንግዲህ ተቃጠለ ስትለኝ እንግዲህ አንድ ወረቀት ያለበት ቤትም ራሱን መቃጠል አለበት ማለት ነው እንግዲህ ወረቀቱ ውጪ አይኖርም አንድ ወይን ቢሮ ነው የሚኖረው ወይም የሆነ ግምጃ ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው አንድ የተቃጠለ ነገር አለ ማለት ነው ወረቀቱ ባረቱታ ለካናራ ለእንጂ ወይም ሞጆና ኮፒራን ስለ ባረቱቱ ማይሮ ጋፈደው ወልት ቀበን ባረቱታ ራስን ባረቱቱ ኮማ ደራሽት ወልት ቀበን አጥቂት ወረቀቱ ካና ራስን ይጥሬ ባረቱና ከራዱ ቢሰኒ ሰላም ቦለ ለእንጂ ነክርት ነው ይሄ ባረቱታ ፍረሚ ካና ባረቱኒ ሞ ወልት ቀበን ይጥቁት ወልት ወልት ጎበለስ ሰማዛኒ ለከከብ አሃ እንግዲህ ባለፈው 2 ሳምንት አካባቢ ነው የአምቦ ፖሊስ ጣቢያ እንደተቃጠለ በቦምብ እንደተመታ ሰምተናል እስኪ ስለሱ የተወሰነ ነገር ንገረኝ እስኪ ማን ነው ይሄንን ያደረገው የተጎዳ ፖሊስ አለ የወደመ ንብረትስ እንደው ምን ያህል ይሆነው ሄሎ እንግዲህ አድማጮች የኢትዮጵያ ኔትወርክ እጅግ አስቸጋሪ ነው አርገናል 11% 10% ያለ እንግዲህ ወያኔ የለፈፈ ይገኛል
ቴክኖሎጂን ደግሞ እንግዲህ ያያችሁት ነው ያላችሁት እስኪ ቄሮን ደግሜ እስከማገኘው በዚሁ ዜማ ቆይታ እናርግ መልካም ኔትወርኩ በጣም አስቸጋሪ ነው ቄሮ ባክንት ያለህበት ትንሽ ተንቀሳቀስልኝ ጥራት እንዲኖረው ሌላው በኦሮሚያ ዙሪያ ስላለው እንቅስቃሴ እየገለጽክልኝ ያለው በኦፒዶ ውስጥ ሽኩቻዎች እንዳሉ እየተነገረ ይገኛል ባለስልጣናቶችም እየተባረሩ እንዳለ ነው እየሰማን ያለነውና እስኪ በኦፒዶ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ቄሮዎች እንዴት ተመለከቱታላችሁ እንዴት ያያችሁት ነው አገር ቤት ስላላችሁ እንግዲህ ይሄው ከዚህ ሁሉ መከራ ከዚህ እስር ከዚህ ግድያ ሳትፈልግ እንድትደበደብ ሳትፈልግ ማትፈልገውን ነገር እንድታደርግ የምትደረግበት ሀገር ውስጥ ነው ያለነውና እንደው ከዚህ ችግር የኦሮሞ ህዝብ እንዴት ሊወጣ ይችላል ምን ማድረግስ አለበት ከዚህ ችግር እንዲወጣ መልካም ቄሮ በመጨረሻ የምታስተላልፈው ካለ ቄሮ
أما أركون كبتي سنتو يوم يتكو أما أنتي فبتي نفسك اسمه خلنا جالسين من مدرسة በጣም አመሰግናለሁ ቄሮ ስለተጠኸኝ ማብራሪያ ኤርፓ ገንፉሬ ከፍ ብሎ ይደመጣል Tinno kay benesa nonya to kay nesi nonya to kay lamadendra to kay nesi nonya to kay lamadendra to Sitte canidati si diva per perché non lo io capsone ngati inni bahari inni kabati inni siladiko nuchala kadipo porca ganzi amma che desi olli ci fardo kapana che busikai ti butate sikai kapana che busikai ti butate Kucera saya baca bayar dan dia ada. Betul Universiti Ambo nama dengan Kero Magala Ambo. Betul dia ini aku untuk kamu lagi. Ini kita yang ada di Malaysia. Kero Universiti Ambo agak boleh tahu. Kero Universiti Ambo agak jurusan dan daftar dan jadi kesonan di politik dengan dan Universiti Ambo kita ada ya ada politik terus kemarin itu lalu itu ada tambahan itu dilakukan lalu itu baru ada itu lalu gara-gara itu tadi pulang ada saja ya kamu kita sudah punya tahu yang ada dua pasien ini politik adalah anda dormit ariga para sudah baru yang kita katakan jadi tahulah amma itu jadi anda tadi nak refu galu jadi anda tadi kan juga lagi dari Indonesia من هل تماري تجدلهم በአሁን ሰዓት ያምቦ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል ያምቦ እንቅስቃሴ እስኪ ድምጽን ከፍ አድርገህ በደንብ ግለጽልኝ የሮከነስ ያመኑት ዶርሚ ተባነ የሙትና የነቱ ሁሉ ሱራ ሰዳቻ ግዛ እና አዳ ኑረት የዲዛኒ ወማን ያሰነች የነች ወማዳ ማጋላ ጀለት mata penelitian alat seperti itu barakan muat ini ada di Magalan Ambo kita ada di ada di Jamto ada di Surat itu ada di Jamto jadi kalau kan kita berada di awas jualan ada di Nanger itu juga baik dan ya baik nama anggaran Nanger ya juga juga mesti erganan itu Dumeda poro kajiran ratu bapak juga baik itu karena bayar itu nan yero kana kalian coba karena ya itu harganya ተማሪ ምን ያህል ሰው ተገደለ ምን ያህል ተማሪ ተገደለ የተገደሉት ተማሪዎች ስም ዝርዝራቸው እንደው ትነግረኛለህ አገማች በረቶኒ ቡንሳኒ ጀርዘንዱ ቶኮ ቦራ ማካሳለ ታኒን ከበነ እጥጥቱ ከኑረዋን ያኖት ሚካሲ ገሉኒ Tadi dia menjeru, jatuh kian mo robo taman ini cukup dia dan kian yang akan menjeru, jero mana sih fisiknya wan, akan bahannya sama akan bahannya, lalu forit, coba tu pengkoratannya ikut yang mau dibantunya, amma sebenarnya bahkan itu sudah wanita itu juga akan bahas.
እያልከኝ ያለኸው በአሁን ሰዓት ምንም አይነት ህይወት ምንም አይነት ተማሪ አልተገደለም ግን የቆሰለ ተማሪ አለ ነው እያልከኝ ያለኸው አከሲቲ ቦዳ የሮካነት ዋንት ነው አርካ በተላን እንጂ ገሩ ባይንሳኒ ማዳኒሩ ባይንሳኒ ወሬባማኒት ምን ያህል ተማሪ ቆሰለ አማስ በረቶዳ አፍሪኦል ወደተነኑ በቀበራ ማእኝማሚ ማታቻኒ አና ከመራ ቀርፈን አሰምባስ ነው አማገና ወደተነኑ ታርገኝ ይችላል እየገለጽክልኝ ያለኸው ጧት ላይ ድምጻችሁን የነጻነት ጥያቄ ስታቀርቡ ነበር በዚህ መሃል ፌደራል ፖሊስ ገብቶ ነው ቶክስ የከፈተው ወይተኑት ላቀናፍ ባኔ ካፈራደም ነው በረቶን ዲዳ ዲዳጆች ዱራንተንደ አደኖት ያደኖን ዶሎታ ስለተዳ ገብሩ ማለት ወሬ ጀማስ ወንዲ ከናንዱራ ቦስታቱራኒ ኢትፎቦዳን በረቶን ኢንትላካን አጀስተኒ ኢሳን ሞአታም ብትንትላቶ ተግዱ ገላኒ ሀላ ደርበኒ ተዳዳዲን ዶሎኒ ኦፕሬት ሮኮቱን እንደ ኢሳን ሞቃታት ቀዳታት ራሱና ማኒ ተፎዳ በረቶታ አታም ብትንተኒ ዶርሚ ተራከም ይወፈያን ማስተዳን በረቶታ ገረት አሰሳን ወረጃኒ ዶርሚ ትነታኒ በረቶን ዶርሚ ማያት አመት ድርባቱ ያደነው ተገለኝ የተወረበ እንግዲህ አማስ ነብረንጅር ማለት አላዳጅን ጋር ኮፋይ ነው የረመት ነምብል ስለተመንገዱ ድልድል ዋን አሲደው ምንገራቱ ደውን ቀመ ድልድል ወቃሽ ገዛን ቀው ያተና ገናዝ ማለት ይረዘና ተካለቱ ማን ወራቱ የወደንታን ነገት መንዳት አማስ ሞ ከንወራደ ዶሎ ድረገ መልካም እያልከኝ ያለኸው እንግዲህ ተማሪዎች ቆስለዋል ባውን ሰዓት ያምቦ አካባቢ ያለው ነዋሪ ያምቦ ህዝብ ስሜት ምን ይመስላል ልጁ ነው እየተገደለ እየቆሰለ ያለውና ያምቦ ህዝብ ምን አይነት ስሜት አሰማ ኦኬ ባይዛን ብራጋምራ ይሮከነት አፈተኒ ማነቴ ተያን አፈተኒ አለታኒ አትገቤት ይድራቱ ቢሮ ይደሉም ይገኛል ወንጀላኒ አከቱና ወንኒ አስተዋራና ደግሞ ማጋላ ፎከተዋን ድረዲ ናሞታ አለሱባኒ ከተተተኒ አቶሌት ነታት ቢሮ ከተተተኒ የትራ አዋስኒሞ ባላችን መደንገሬ ከን አወጣዋን ተውቲ ባይ ይሮከነት ሐላ ኢንሳን ያተስታተ አርገመደ ማጋለቲ ሐላ ኦ አላቲ መልካም በጅማም ረብሻ ተማሪ የነጻነት ጥያቄ እንዳነሳ አሲዛ በረቶኒ ድማወድኒ ድራዋን ተዲዲ በረቶኒ ድማ ድጋጋጀት ኖርሚ አዋን ተዲዲ ወዲጀንተ ቀም ደረኒ ከፈና ዲታኒ ጃባት ነው ንዲ ወዲንገል ናማኩማ ወዲንታው ድንደኝ ወዲመረ ከናቲ ደንከኛ አኩማ በረቶ ዩኒቨርሲቲ የክኖ ቄሮ አምቦ እቶ ወከንጀራን ዲዳሻን አጀንሳጃት ቢሮ ይሮከና ሁሉ ወራና አዲጋማ ዲጋ ወራና አዳ ወራና ዲካን ፖሊስ ደራ ናነት ነጉቱ አከጅራን ቄሮነት ዳጋባት እንግራቲ ከነገለት ነበረተን እንደኛ ተራተን ዲካወልፋቶ እንግዲ አራ ቄሮና ዩኒቨርሲቲ አምቦ አንዳው ይወክድሞ ባርመለ ደረሰን ከነጅራ ቶሪስ ቀሜ አለባት ጉሙ ራንተንከ አዲዳከና የሆነ ካንጀሩ ኩታነ ሳይኒ ከኒዱ ዋንቱ ይድገናለ አካ ባሩቲ ልትዛድ እንድራዲ እንኩኒ ሚኒ ዳንጀር ሚዲ ወንዱ ሚኒ ዳንጀር ስታቱ ወመራ አጥሪዶ አከኩበን ዛንቱ ባይታሞ ዶለታ ወጭን ኢንተርቪው በርገቦሊዶ ተስሚዘ መልካም ቄሮ ያምቦ ቄሮ ስለሰጠኸኝ ማብራሪያ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰላም ሁን
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዛሬም አምቦ በደም ተጨለቅልቃለች። የተማሪዎች ደም ባውሮ ጎዳናም በየዩኒቨርሲቲው እየፈሰሰ ይገኛል። በጅማ የሚገኙ የኦሮሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከናንተ ጋር አንደራደርም፣ እኛም ከናንተ ከጉማ ጋላቸው ጋር አንወያይም በማለት ስብሰባውን ረግጠው እንደወጡ ቄሮች እየገለጹልን ይገኛሉ። ሌላኛው ቄሮ እስከማገኝ ድረስ በዚህ ዜማም ቆይታ እናደርጋለን። Kaseka karakona rasega waranya tabilensa alkonkona wanisa kanyara botanisa ድሮድሮም አምቦ የልማት ገንቦ ትባል ነበረም። ዛሬ በወያኔዎች አምቦ የደም ገንቦ ሆናለች። የአምቦ ምድር በወያኔዎች በደም እየታጠበ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ አልገዛም ብሎም በቀው እየታደነም እየተገደለም እየታሰረ ይገኛል። በቤቱ መተንፈስ አቅቶት መናገር እንዳይችል እያሰሩት እየገደሉት ይገኛሉ። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድምጻችን ይሰማም፣ በሆዳችን አንገዛም፣ ከደም እጃቸው ላይ ካለ ጋራም አንሰበሰብም በማለት ተማሪው እያመጻ ይገኛል። ዛከባቢ ያገኘውትን ቄሮ እናወራለን ከሱ ጋራ መልካም ቆይታ። ከኛረ ቦታኒሳ አባኦኒ ዋማኔ ረሞኒ ዋማኔ አባዋኔ ዱቤካ ኦሎላ ጋላ ቤካ ለሊባ ጅቻ ቤካ አመየ ዱራ ቤካ መገቤሳ ቤካ ቢቢቸ ቦርኮርማ ኢክሲቴ ሳያ ቤካ ጉርባ ቦርኮንዳላ ለሚ ጉድስቴ ቤካ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዲኔ ገብሩማ እያሉ ድምጻቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ትናንትናና ዛሬ ጠዋት ከፍተኛ ችግር እንዳለ እየተነገረን ይገኛል። ከአካባቢው ያገኘሁት ቄሮ ጋራ ቆይታ አድርጌያለሁ። ቄሮ ለቃለም ጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆንክ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬና ትናንትና የሆነውን ጉዳይ እስኪ ለአድማጮች ግለጽልን። wanti harraaf kaleessa osoo taane gaafa walga'iisaan geessisaa jiraniitiin asitti wanti haddaa wanti uumamaa jirutu jira. Akka godina Shawaa magaalaa Amboorratti godina Shawaa magaalaa Amboorratti leenji haddaa walga'ii wayyaanee waan irratti barattoonni hundumtuu walga'anii sagaleen keenya haa dhaga'amu, gaaffiin keenya haa dhaga'amu jedhanii bifa hiyyannootiin osoo isaa walga'ii hin teessisin dura biyyannoo isaanii bifa gaaffiitiin gaaffii barattoonni lubbuun isaanii irratti bade, hawaasni lubbuun isaa irratti bade, jiraattonni magaalaa lubbuun isaa irratti bade osoo taa'aa jiru dhiigni keenya taa'aa jiru keessi wajjin hin jedhanii hiyyannoo Afrikaanii keessanii sanumaan osoo walga'ii kaabinoonni teessaa jiraniiti kan ijoolleen barattoonni duubaan irratti sirbaa sagalee isaanii dhageessaa sirba hawaasanii kan gootummaa hirtu kan irratti sirbaa turanidha. Gaaffii isaanii kan irratti kaasaa turanidha. Amma kana loltoonni Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaa mooraa yuunivarsiitii keessatti akka barattoonni hin baane gochaa turanii guyyaa lamaan keessatti kun hundumtu kan ta'aa ture. Amma kana keessatti nuti sinin dubbannu sen gaaffii keenya nu wajjin baa hiriira gaaffii keenya nu wajjin gaafadhaa jedhanii ijoolleen barattoonni hundumtiyyuu poolisootatti himannaan poolisoonnis gaaffii isaanii calleedhanii gaafa ilaalan sen hariiroo barattoota wajjin qabdu sen deeggartoota barattootaa jedhanii poolisoota Oromiyaa fi loltoota Oromiyaa atattamaa achi keessaa baasanii
waraana hagaazii yookaan kan federaalaa kan jaltufe waraana hidhannoodhaan guutamee jiru yuunivarsiitii Hamboo keessatti naqanii atattamaa ijoollota shamarran kan reebamaa turan kan jarafamaa turan gaafa ijoolleen sagalee isaanii dhageessaa turan uleedhaan akka malee rukuchaa turanii shamarran baay'ee miidhamaa turanii inni kaleessaaf hin narraammoo wanta haddaati kan godhamaa ture wanta isaan humna isaanii ijoollee ta'e kan ta'amaa jirudha. እንግዲህ ያለኝ መረጃም ትናንትና ቶክስ ተከፍቶ በርካታ ተማሪዎች እንደቆሰሉ እየተገለጸ ይገኛል። ሴቶችም በርግጫና በዱላ ሆዳቸውን ማህፀናቸውን ሲደበደቡ እንደነበረ ነው የሰማነው። ምን ያህል ሰው ቆሰለ? ምን ያህል ሰውስ እንደው ታስሮ ይሆን? ሐማማቴ ዋንዲ ከነዳ ሆስ እንጅሩ ከነማ ሀጃዩ ኬስ hawaasni jiraatonni magaalaa keessaa yeroo barattoonni kun walga'iin kun fedhii isaanii hin taane ijoolleen kun lubbuun isaanii otoo hin bahin otoo gaaffiin isaanii aadee otoo isaanii gaafatanii afaan qabreessi mooraa keessatti gadi taasisanii ijoollee kana fixuudhaaf jirta waan ta'eef ijoolleen kun gara maatii isaaniitti haadatamaan walga'iin kun fedhii isaanii hin taane gaaffiin isaanii hanga deebi'uufitti walga'ii kana gadhiisanii mooraa kana keessaa akka nu baasan jedhee hawaasni illee hanga mana isaati gadi bahee daandii gubbaarratti dhaabate hiyyaan otoo hiyyaan boo'u ilmaan isaanii ofotoo ofirra yaatanii ijoolleen keenya rasaa isaan dhumteedhaan otoo jiraniiti hamma immoo hammammaatti ijoolleen hamma hidhamanis ta'e hamma reebamanis hamma madaanis hangi isaallee amma addaan baafannee beekuu danda'amnettidha kan jiru. እንግዲህ አሁን ጠዋት ነው በጠዋት ነው ያገኘውና በአሁን ሰዓት ከተማውና ዩኒቨርሲቲው ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ሰዎች እየተደበደቡ እንዳለ ነው በዚህ ጠዋት የተነገረኝ። ምን ያህል ይሄ እውነት ነው? ማርያም መጋላ ኬሰቲ ሁምነ ወራና ኦሮሚያሌ ኦቶ ኬሰ እንጅራን ሁምነ ወራና ፖሊሲን ኦሮሚያ ኦፍራሪያኒ ሜሻራ ጉራኒ ገራ ዱበtti baas humna kan mataa isaanii immoo kan uummata afaan isaaniillee kan uummata walii galuu hin dandeenye irratti baasaniitu nama tokko daandiirra yoo deeme maal hojjetadhaaniiti kan bulleedhaan rukutan kan dhiisan dubartiin kabaja dhabdee daandiirratti kufaa jirti hawaasni daandiirra deemuu hin danda'u mana bahee suuqii dhageellee mi'a bitachuullee hin danda'u maal hojii gadi baase ati saawwan gaaffii nurratti taasisuudhaaf hiriira nurratti baasisuudhaaf Tuma baudhaaf jedhaniitu kan hawaasa illee mana keessatti roobaa jiranii mana manarra dhaabataniitu gara mana isaaniitti kan uummata ittisaa jiran yeroo itti keessatti immoo yeroo ammaa kanatti ijoolleen reebamaa kan jiranidha kan akka malee du'aa jiranidha kan ijoolleen akka malee ta'aa jiranidha yeroo ammaa kanatti. እንግዲህ እየገለጽክ ያለው ችግር እንዳለ ነው። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትክክለኛው ጥያቄያቸው ምንድነው? መቼም ችግር ካለ ለዩኒቨርሲቲው ዲን ጥያቄ ማቅረብ ይቻል ነበር። ይሄን ነገር አድርጋችኋል? አቀርባችኋል? ጥያቄያችሁ ምንድነው? ጋፊኬን ጀልቀራህን ድራ ወሶኑት ጋፊን ባንድራ ኦቶማቲክ ዶክተር ከዲኔ ጋፊን ኑቲ ካንድራ imma master plan jenne singafanne imma abgafi habba makarana ga kara demokratik singafanne devin ke jarasa ta devin ke hole ta devin ke hida ta devin ke hajjata ta kunundum tu hotono hin devin nu sibajin te nu jenne biba hijanno di baraten hondum tu yukan gafi ke kara kaame sa halit warra wandinu te suda uba sanatti tan itkenne gafi ke kana hoto kun tu hoton devin bigin biyya kana keessatti nagaa jireenya hin jiru jettanii hiyyaadinaa jenneeti qaama kana kan nuuf deebiteef immoo deebii nuu laachuu qaba hatattamaan mirgi keenya lafti oromiyaa ormatti gurguramuu hin qabu inni master pilaanii otoo hawaasni irratti walii hin galin hojiirra ooluu hin qabu inni kun dhimma hijooti dhimma hawaasa keenyaati dhimma sabummaa keenyaati dhimma eenyummaati jenne. መልካም ስለዚህ እያልክ ያለው በአሁን ሰዓት አምቦ ከተማም ሆነ የአምቦ ህዝብ ምንም አይነት የመረጋጋት ስሜት አይሰማም ችግር ውስጥ እንዳላችሁ ነው እየገለጻችሁ ያላችሁት እንደው ወጥቶ ያናገረ ይሄን ነገር ለማረጋጋት የሞከረ አካል መጥቶ ያናገራችሁ ይኖር ይሆን imma kana tufani kabbaneetu imma kana gaafii kanaatu jedhi bilisootaan kan inni isaanii hatattamaan akkuma kanaan dura afaan qawweetiin kan isaan afaan qawwee nutti qabanii saddatiin irratti ijoollee saddarratti qabanii kan isaan deebii kan yoosisuudhaaf ukkaamsuudhaaf kan isaan kanammoo dargaggeessi yeroo barattoonni dargaggeessi jiru hin qabnu nuti yoo fuune homaa mitiidha kan isaan jechaa jiran.
ያለኝ መረጃ ሌላው ከአምቦ ውጪ ወደ ጅማም ወሎ አካባቢ ከፍተኛ ችግር እንዳለ እየተገለጸ ይገኛል። ምን ያህል መረጃ አላችሁ? ጅማ ዩኒቨርሲቲ ችግር አለ፣ ይሄ እውነት ነው? ዱጋዳ ኩን ከኔታ እንደደራ ሄገሌቱ ከን አዋዝኔ ገረ ከነክ ከን ኦቶ ደማይሩ በረቶን ድርቀማን ማዲሳኒ ወሪ janna kana keessa kun biya kana keessatti jedhamu jannaadha. Janna keessa warri ofii barsiisaa jiran otoo jiranii warri maatii isaanii gargaaraa jiran otoo jiranii maatii ijoolleen barumsaaf otoo tattaa'a jiran humnaan kan isaan gara walga'iitti hojjetanii gara walga'iitti immoo barattoota kana keessa saba guutuu biyyaatti hojjetanii nuti gaaffii keenya gaaffii eenyummaati hammas Ejji wanti mukaatan gaaffii keenya kanaan dura akkuma bifa hamburratti taasifamaa jiru kanaatti bifa eeyyannootti gara gaaffii keenya dhiyeessan barattoonni oddoo Jimmaa keessatti kan jiran waraqaan warraaqsa magaalaa Jimmaa keessatti bittinee ture. Waraqaan warraaqsaa yuunivarsiitii keessatti bittinee ture. Kanuma wal qabatee hammas akkuma hamala isa humna waraanaa kan mooraa sanatti fukkaamtee barattoota barsiisota mooraa sana ukkaamsuudhaaf doorsisuudhaaf kan irratti xiyyeeffate. Haa ta'u malee qeerroo barattoonni naannoo sanaa osoo kana hin dhaga'iin nuti gaaffii keenya gaaffii mirgaati, gaaffii keenya gaaffii dimokiraasiiti, gaaffii keenya gaaffii walabummaa jedhaniiti kan isaan irratti dhiichisaa sirbaa sodaa tokko malee kan irratti isaan ofiisaa turan. መልካም እስኪ ኦሮሚያ ውስጥ በአሁን ሰዓት ያለውን እንቅስቃሴ በደንብ ግለጽልኝ። ኦሮሚያ እንዴት ሰንብታለች? ከአምቦ ከጅማ ውጪ የተቀራ ኦሮሚያ የሮ ሀማ ከነቲ ከነማስቲ ቡጌሳ የሮ ከነ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ keessatti caasaa itti galeessaa keessa hobbiidoon mataa isaatii yeroo kanatti kan itti wal kukkutee walirraa aangootaan irraallee miseensummaa irraallee fin deeggartoota fincila diddaa garbummaa biyya keessatti ka'eera jedhanii kamma wal haqaa jiranitti. Kun immoo gaaffii keenya gaaffii sirrii ta'uu isaa nutti mul'isaa jira. Yeroo kun gaaffiin barattoonni itti kaasne kun yeroo kun hawaasni Oromoo hundumtuu kan wal ilaalee gaaffii isaa hiree mataa isaatti murteeffachuudhaaf kan gara fuulduratti deemuu qabudha. Yeroo kun immoo nageenyi tokkollee kan isaan miidiyaadhaan odeessaa jiran nageenyi tokkollee akka biyyattii keessa Oromiyaa keessatti isaatti biyyattii dhuma Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti nageenyi akka hin jirre itti maayoo. እንግዲህ ቄሮች እየተንቀሳቀሳችሁ ትገኛላችሁ። የኦሮሞ ህዝብ ምን ማድረግ አለበት? ለነጻነቱ ለክብሩ ምን ማድረግ አለበት ትላላችሁ እናንተ ጥሪ? እንዲሁም የኦሮሞ ሚዲያዎች ምን ማድረግ አለባቸው ትላላችሁ? ኑቲ ሀካ ቄሮች ዋንት ኑቲየን ሁማን ኦሮሞ ካባክሳላኒ ከሚዩ ማከሎላ ሂንካም ኑቲ ካባክሳላኒ ከሚዩ ወዲነት Jibbi saayintamu kaleessa seenaanis kan beeku hawaasa sababni biyya kanaa wajjin keessatti wal dandeenyee waliin wal kabajnee kan waliin jiraachaa turedha. Mootummaan yeroo ammaa kana immoo akka waan sabni Oromoo uummata biraarratti ta'ee saba biraarratti ta'ee balleessuudhaaf nyaachuudhaaf biyya isaarraaf hin baasuudhaaf jiruuf jireenya keessan hin danda'amu jedhee kan irratti isa kaan meeshaa itti dhasiisee isa kaan immoo Sen kaati morma ede kan dirtu nuti ilaalchi keenya kananitti nuti gaaffii keenya gaaffii abbaa biyyummaati gaaffii mirgaati gaaffii dimokiraasii nuti immoo hawaasa kam wajjin sababsalamni kam wajjin iyyuu wal tumsinee sirna nama nyaataa kana ofirraa buqqisnee sababsalamni biyya kana kamiyyuu nagaa dimokiraasiin akka jiraatu barbaada. Kanaaf uummanni Oromoo saba kamiyyuu wajjin jibbisa tokko malee kan aadaa sana afaan isaa eenyummaa isaa kabaju wajjin walii galee qabsoo uummata kanaa gara fuulduraatti oofuu ni barbaada. Hawaamichi nuti guddaan onu xiqqaaf guddaan uummata Oromoo kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiruun otoo akkuma walitti hin qabin seenaa odeessuudhaan mannaa seenaa hojjannee dhaloota dhufuutiif garbummaa dhaabsisuu danda'e bilisummaa dhaabsisuu wayya jennee of kennuu qabnaa jenna. ስለ ኦሮሞ ሚዲያዎችስ የምታስተላልፈው መልእክት አለ? yeroo ammaa kanatti kan Oromiyaa Media Network biyya keessatti sochiiwwan karaa fincila diddaa garbummaa biyya keessatti ka'ee ture shoora guddaa akkasumas Steefan Nawalbaat kan yoomiyyuu seenaan isa hin daganne miidiyaan kun miidiyaa hawaasaa miidiyaa eenyummaa miidiyaa
dinagdee fi hawaasummaa uummata kanaati. Hawaasni Oromoo kan qabeenya qabu hundumtiyyuu miidiyaalee kana bira dhaabatee sagalee bilisummaa Oromoo bukkee sagalee Safana Balbaan bukkee sagalee miidiyaa neetwork bukkee dhaabatee miidiyaalee hunda keessa socho'aa jiran uummata Oromoo rakkina uummata Oromoo kamiyyuu kan dubbachuu danda'an bukkee akka dhaabbatu hawaasa Oromoo waliin qabeenyaa kamiyyuu ergaa godhan dabarsu. የአምቦ ቄሮ ስለሰጠኝ ማብራሪያ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲስ ነገር ካለ ደግመን እንገናኛለን። አድናን መሐመድ ዲኔ ገብሩማ እያላቀንቅኗል። ዲኔ ገብሩማ አየር ላይ ይውላል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። mirga fiiran lolani oomani geerarani utusan sosobamte oromoo gurgurate oromiyaas mogolte wallo diinaa qalite mirga ilmaan oromoo kaafii isaanii uffurte akkuma guyyaa kaleessa diinaa waliin bobbaate barataa adamsuudhaaf wayyaanee duukaa baate Dike wayane tira kerate si tubeka amayon tira na hidani kamne ya ana di mamani lupu jainanga tamani almaya kabru bada dalabi tindidani ababo wan kalesa baratota falbarra wale gaman ibnisani tinnike lalla bagatota wa mitasano wada rumatinne barata Oromoda kanaan bobbiina kamte kan gilbiidhaa fiidachoo garayyuu tokkummaadhaan amman diibee gigidaami dambi doolloo bishaamboo jibbansa diddaa gabrumaatiif hayyoo dinnee didaadha falmachaadhaa jiranoo manni baroomsa isaanii mana hidhaadaa ta'e uleedhaan caccabsuudhaan garii maraataa ta'e meeqaatamiitu jira hallufuudhaan dhabame dhagayyaa lammii koo rasaasan kan fixanii addaattiidhaa fi saree reeffa isaanii gatanii meeqaatamiitu jira hangaraa bineensaa galee manni haadha kaa'ukaa harkaa fi miila dhabee gabro banan didani jannan kaleessa kufan faji isani kabbe adda isani gaddabe ufa tumuru fitte bilisumma bikkole rumatinne gurre chungursa duche ijjen golgattu kele mogole chapse halele roro dorkattu male damche suda porichi irre tamu baresi dola gogo pere rumatinne diga kan koti diga tu sena fi maka tinda dada ide suma fi falmada yon tira na idani dande ya diga murti buto kan guya dolaraya armata kamurano de chora shamarranaya yon tira na biyada jalan koti lubu batte lafe awala dabte ibisani tinike dalla bagadota wa mitasano wada la la durani rati ara la dabale la bagatota wa mitasano wada ya baratota oromoda midan sabkheti situke onneteti balmadana waya jatte hadahiya o man walinti bute kan aweda idate warega maulana bilisumada kanna baratam baringomu dina kisingomu matatoni dina baratole dina fana sani rangore on sani rahimere kalan kapsode ratut amma mutu kakatu ebe kan kongo batu amma gale rajatu Adar kuma khalesa arayatu safsosa diga diba min basa uda luku khasa
amma yoom jiraanna hidhaani sannacha gabrumaadha bogolee darbu malee saana haa uffadhu malee hiikkatee taa'u malee eegusuuf tooree gallee buufanni qofa gaarii yaa ilmaan oromoodha hambaan yaa kaabaa fi kibbaa tokkummaa kee jabeessi tokkummaan qabsoo finiinsi qabsoo hagaarra jirtanii ol fuddaatii geenara bilisummaaf loltanii injifannoodhaan kana injifannoo keessanii gabrummaadinne amma yoom dhiiraanna mirga dhabne amma yoom dhiiraanna biyya dhabamne amma yoom dhiiraanna gabroomne amma yoom dhiiraanna hidhaan hidhamne dinne gabrummaa dinne Sida baradufu ya komoko dirkama lamumma wanurra eegama ya komoko galgalaf ganama tokkummarra wachuuf istanda yeroon geesse ammaa ittambay qophaa'uudhaaf qabna yaa Oromo sida walabummaa sida bilisummaa kiyon fatahan dalamiko idda sabukaso guyya kanidame lal komoko ida gandakiso gaffi baradera lal komoko duganu debiso tunsa kamatane oromia falmacho oppa huda kamna tika kuda nama tumsa kamatane oromia falmacho oppa huda kamna tika kuda nama tida baradupo kiyon fataham bara agora kantenye abashoni garbon fatahan usukam na birra angorra kantenye abashoni garbo fatahan usukam na birra Sida baradufu ya komoko dirkama lamumma wanurra eegama ya komoko galgalaf ganama tokkummarra wachuuf istanda yeroon geesse ammaa ittambay qophaa'uudhaaf qabna yaa Oromo sida walabummaa sida bilisummaa guyya dachiif samihin laalamiko idda jitaalagan oromoodhaaf laalamiko jette himtu dhugaan
guyyaa dachiibsamiin laalamiiko Oromiyaa Oromoodhaaf laalkomooko jettee himtu dhugaa keessa balaan taanee Oromiyaa falmachuuf qophaa'uu qabnaa xiqqaa guddaa namaa keessa balaan taanee Oromiyaa falmachuuf qophaa'uu qabnaa xiqqaa guddaa namaa biiftuu fi bakkalchii wal fuullee dhaabbataa diini ifa isaanii walabummaan bilisummaan Oromoota laataa diini ifa isaanii walabummaan bilisummaan Oromoota laataa Sida bara dhufu yaa komoko dirqama lammummaa waan nurraa eegama yaa komoko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuuf istaandar yeroon geessee ammaa ittaan baay'ee